Baba, reediyoon kalee sii bitee maaliif cabsite? Akka malee na aarseetiin cabse. Akkamis si aarse? Reediyoo haariyaami kanii kalee sii bite? Reediyoo makiyya kun reediyoo Itoophiyaati jennaaniin digaaraan dhiyee cabse. Aboo kottu meeti dandharraa raas. Ana baantaa barsiisaa. Eesiin baanaa kottu si malee dandharraa raas biraa kamii jira. Maal jette barsiisaa? Qoyati maaliif hin qoonne? Keemistirii 0, histirii 0, baayoloojii 0, maas 0, afaan Oromoollee 0. Maaliif mataa kana jabaatta? Hayyi. Maali amriin? Barsiisaa niin fooyyeessaa jabaadhee qo'adhee ama booda. Hojii ati karaa gubbaatee hojjettu argeetiin jira. Maal fooyyeessita? Nama qootuu fooyyeessa. Ati sa'aa daftara bantee laaltu qabda. Karaa gubbaatee dabbaa laalta. Tamtu dabbaan qabnee tamtu dabbaa qabaa. Dabbaa akkanaa dabbaa akkasii. Yaa Piroofeesar Dabbaa. Barsiisaa dogongortee jirta anaa miti. Us eenyu sobda ijoollee keessaa mormaa achi baastee zuum gootee dabbaa laaltaa miis nagarree ani eenyu sobda daddabii Piroofeesara Dabbaa. Barsiisaa an dabbaa bishaantu dhugan malee dabbaa biraan beekuun dabbaa manaa seeta barsiisaa. Us baalage amma boru mana keessan dhaqeetiin ilma keessan daddabii Piroofeesara Dabbaa qabatan nurraa qabaa qaraatitiin jiru bilaashuma daftara bittanii fi jeetti hima. Barsiisaa hin himin nan dhiisanii ulii jabaadheetiin qo'adhaa. Tole simisteera kana qabxii gaarii yoo fiddeen himu amma immoo waan beeturraayin gaafii si gaafadha Piroofeesar. What is Dabbaa? How many types of Dabbaa? Define nomination nu godhi. Silaa fatanaan kana taate A+ nomination fiddaami. Awo barsiisaa. Us korbees daddeemu. Ta hijaaba uffatte malee takka wees jalaa baati hunda filoo goota. Piroofeesar Dabbaa. Silaan abbaa kee ta'e billawaan si darba. Boo maal barbaada dhufte? Si jalaan dhufe waan si gaafachuuf reefuun tona namni dillisan baajaaj ati keessa jirtu jala maa fiiga. Ajaa'iba! Namni kun wareeruma jaalata. Amma ati waree barbaadana jala deemaa dhufte. Kaameeraa homaa fidatiin interviiyuu goota. Amma fuuluma kiyya dura badi. BBC. Aboo ani waan biraatis jalan dhufne khayruma keetii fi hoggaa namni dillisan baajaaj ati irra jirtu jala fiiguun gurbaan kun feemasuma kamii ka makiinaan qabaanne makiinaan bitaa fi jeetiin si jala dhufe. Adeero ati maali silaa? Maal qabda? Ani tujjaara Oromiyaa keessaa kaampaanii baay'een qaba. Tujjaara yeroon sin jiru tujjaara ajaawe. Adeero eega tujjaara ajaawe taateefuu ani feemasaa miti. Ummanni dilli akkasii na jala fiigu san liqii narraa qaba. Narraa kafalii rabbi irraa harkata. Gandi guutuun liqii sirraa qaba. Akkamis sii kannan? Lootarii miliyoonni naa baateetiin niin fudhadha jee hoggaan dhaqu. Guyyaa kanaa kottuu naan jaanii qaxaroo naa qaban akkasittiin galee gaafaan fudhadheen kafalaa jee gandarraa liqii buuree nyaadhe. Duuba lootarii fudhatteen kafalle. Maaliin kafalaa boo na kaaseetiin lootarii qofa hojii miicee carraa kiyyeeffirraa balleesse meela dhisi na yaadatisiini amma narraa kafaliga. Meeqa? Waliigalaa qashii 50 ta'a. Abshir ammaan sirraa kafalaa nukaasi. Rabbi si afuru naa jiraadhu tujjaara ajaawe ammallee rabbi si ajeesu ajaawi ajaawa. Bro rabbi si akannu adeero. Bro ana abrasaa baqeeti jinnicho kasoodii. Hai jinnicho maal taatee kana taate si wallaalee miyaan. Akkumaan marxoo fi shamisaan wayiin bitadha jee qabbeetti raafni na qabee na fide waan takka hin fidanne waan dalagallee zeeroon dhufe. Atoo dalagaa maalirra jirta atillee waan dalagattee fidattee dhufte. Alhamdulillah galanni rabbiin badini ani amma makiinaa habbaa lamaan qaba. Bro bakka takkarratti shufeera na godhisiifiin dalagaa filiis dalagaa naa uume. Bar makiinaa huccuu hodhituun baana yoo hodhuu beete abshir sittiin qabna. Baba nagayattiin sin jechuu dhufe biyyaa ba'uuf hin eebise. Maal taatee biyyaa baata mucaa maal dhabdee ni nyaatta ni dhugda wayii takkaa beeloyte. Beela saniitu irra jiraa'u jireenya kanarra. Maal jechuu qayti mucaa? Bo jireenyi piinkoodii bira kutee piyuukee nu gaafate. Faxarri dokkee, laaqanni dokkee, hiraanni dokkee, kalee dokkee, torbaan guutuu dokkee, dokkeen garaa dakkan nu goote. I don't feel okay when I eat dokkee. Silaan doktara bira dhaqee dhiiga kiyya laasise dokkee deebi'uu hin dhabu. Baaba nagayeetti an deemu kiyya. Haa jennu eessatti deemta silaa? Jarmanittiin deema. Hin dhageenyaati jarmiin si dura jarman jirti piizaa fi birgaras nyaattu si keessaa nyaatti so you are always hanti. Boo maali har'a maal taatee afaan dabda? Bro an jireenya kana afaan wallaalee jaartii na jallatte ilmaanii na jallatan jiruu na jallatte dalagaanis na jallatte qaaxiraa buleetiin guyyaarra fagideen jee ijoolleen na gubbaa iyyaa buti rafuunatti hin dhiisan mataan shakshak shirshirna ta'e mee akkamiin taamee yaabbolee isa kiyyaa afaan wallaalee ani.
Dhugaa baay'ee takka nama gaddisiista rabbi si haa gargaaru. Duraanuu maraatan malee maran bahanii jaanii. Maraachuuf hin deemaa naan ja'igaa. Kolkolou boo maraatu mala haasoyta adawwiinti haa maraattu afaan kee kana qottoo dhagaa dhoyte haa godhu khayrii dhawi qumattari. Narran laalini maraatan malee maran bahanii jechaaniin dhagahee baranis. Ammaas sanuu irraa deebista maraatuu waan gaarii seete qorraffee afaan lafee. Salaatan malee rakkoo hunda duraa salaamaan bahanii tanatti jijjiiri qorraffee afaan lafee. Oh my god maal taate hoo wayin siime dhiyoo tana intala warri isaanii hadra zaarii qabu jaaladheetiin isuma laaluu jecha halkuu mana isaaniitii dibbeetumaa bula duuba eenyuutu akkatti si feeddagee dakkan takkaasi godhe zikrii warra hadraa taniin dhagahee takkaan abbaan jee meetaa akkam jettu naaf jee abbaa mitiyyoo gurraacha gaara galu nu dararte rabbi si haa dararu nu dararte rabbi si haa dararu yaa abbaa mitiyyoo teeti fatuuraani hudduu si haa dhumtu qaruuraani hudduu si haa dhumtu qaruuraani kanumaan je'an taniin dhagee akkasitti warri hadraa sheeka keenya arrabsite ja'anii aaranii hundi isaanii lafaa ka'anii dibbee na godhatanii dakkan dakkaa na godhanii siin ja'a sitti qeesanuu. Aboo maal eessa jirtaati dheengadda bikkaan sin barbaadin hin jiru. Bara awwadaayetiin dalagaa eegalee hakan jimaan cabsaa bula. Guyyaa ni rafa gaaxiraa saniifin badeef. Assalaamu alaikum hayyuu dhukkubsatullee fayyu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhugaa jette ani hayyuu ilma hayyuu kan dhukkubsatullee fayyu. Maal haa jette? Waa hunda beeyte jechaa dhagayeetiin gaafii takka si gaafachuu dhufe hayyuu keenya. Dhugaa jette waa hundaan beekaani baayoloojii, sooshooloojii, ecology, geology, minaminationology waan hin beekne hin jiru waan feesana gaafadhu. Garuu dhiifama waa hundaan beeken jeen waa hunda beeku rabbuma hanga rabbi naa laaffiseen beeka jee malee. Booniin beeka maaliif dhufte ammaati? Jaartiin sheekaatu niin beeka jettee qibaabarra buuftee keeka bokoysite garaa sheekaa amma gaafii takka si gaafadhu. Boo gaafii feete na gaafadhu niin beeka. Tole amma qaafii eenyu na beeyta? Nan beeytu. Auzu billah namichana eessaan seente? Adeero niin beedee sadaqaanaa buusi xiqqoo naa kanni waan hin nyaadhu. Adeero wanna nyaatan habbaan takka mana kasan jirtu dhiiga nan daffisini fuula keetu labadi. Abbaa biddeena niin qaba mara kuma xiqqoo naa naqe haya. Afaan Oromoo singalu abba wanni takka mana hin jiru. Haya qashuma shannaa kan ilma kiyya sukkuraanin bitadha. Ajaa'iba miskiina gagameeshin minaamineeshin abba niira lamas kiisha keessaan qabu dhiiga na daffistee durii na naqin fuula keetu labadi. Akkas taatu kaa afaan dhaabdee maal manaa goota nun deem hojii kadhannaa.